torbaatama narraa qaba. Mucaan kun jedhu 70,000 kun eessaa dhufe akkamitti amma gaafatame? Lammaffaa tokkoffaa lammatumayyuu bakka mucayyoon sun qabamte akkamitti namtichi yeroo sana viidiyoo argaa turtani? Namtichi akka nama qophaa'eetti dhaqee balbala dura makiinaa dhaabbatee eegaa jira. I was like confused. Waan kana ilaalaan ture. Drama dhaabar maal taate jarri haftuudha dallaala wajji dalayiddi. Kaleessi Okay. jalqaba hogganni Samboodde- Marcos maal jee? Yeah. Nana mana kiyyaa jee baran. Kiyyaa nana manaa. Turumbadu warri harargee kun bannaati. Qaxxitaadhuma namatti cabsu beektaa. Waan tokko irraa as qabaa achi qabaa beekanu ani mala keessa nan jaaladha. Marcos, listen to me properly. Something Like suspicious. I know. So they are making some drama. Kanaafi an tokkoffaa birriin jedhame sun akka turumbaduun jedhe wallahi too much. Lammaffaa waa tokko wanni si yaaddesu jiru. An dhugaan siin jedha wallahi billahi nama guddaatti hin bilbila ammaan. Gin amma gurbaa san qofan barbaada. Gurbaa eenyu muzayyan. Wanni keessaan dubbatamu siin jiru. Wanni kun hashiisha miti. Maallaqa namaa qaban miti. Ilmoo namaati. Rabbi kabajee uume. Ilmoo namaa kan asuma miidiyaa irratti xumuruun hin danda'amu. Wanni keessaan jaarsummaan dubbatamuuf hin jiru. Sababa maallaqa nama biraa wanni intalli Oromoo tokko aggatamtuuf hin jiru. Haqa jiru asuma irratti gaafachuun baay'ee salphaadha. Kanaaf dhokatanii jaarsummaa wanni keessatti dubbatamuuf wrong no dhibbatti. Kanaaf nuti hin eegnaa waan gaariidhuma barbaanna waan ta'eef wanni si sodaachisu hin jiru obboleessa kiyya Marcos. Dhugaan siin jedha. No, sodaan miti nuti haaluma isaa eegaa jirra malee. Nabaasaa mee yeroo takka uummata keenya galatooma waan keessanuu jira keenya yoo ka dhugaa dubbannu taate wanta ammas dubbataa jirtan kun gocha kanas keessa cubbutu jira yoo dhugaa dubbannu taate biyya kana keessatti namni kamuu mushawaraa ni deema dubartiin tamiyyuu akkuma mucayyoon tuni baatetti bayaatiin turte erga walii galanii jalqabuma gaafa ergamu mooqatu ergama yookaan lookishinni ergame namichi ka'ee mucayyoo san fuudhuudhaaf deemu bakka kana keessa gaafa hidhee deemu bakka gartee itti deemu beekee dhaqee fuudha malee Qaraana sobdanii jecha obboleessi kennaree fayyadamaa ture qaraana sobdanii dachina gara fagaattiin se'u no jalqabuma gaafa dhaqu mooqaadhaan deema bakka kanarraa bakka kana keessa ebaluun bira keessa ka jedhu ka'ee akkachirraa deema haadha ko hayyee haadha ko erga walii galanii dhaqame dhimmi mucayyoo 70,000tiif dhimmi mucayyoo tanaa maaltu walitti fide irraa haa qabaatu irraa qabaachuu yoo habaatu akka nama kamiitu mallaqa ofii kaffalattee deemaa jirti dhaggeeffadha mallaqa ofii kaffalattee bakka itti buusii inni buusuudhaaf deemaa jiru mucayyoon jidduu tanammaa ukkaamamte mallaqni mucayyoo tanarra barbaadan kamaaliiti jalqabni 5,000 kaffalame erga 5,000 kaffalame 70,000 jedhanoo kamaaliiti jaarsummaan keessaan dhufamee laallamoo kamaaliiti dhaggeeffadha as keessa dubbii garaa nama nyaatu jara keenya hay ilmi namaa horiidhaa miti ka qabanii gurguradan yoo ka dhugaa dubbatan taate dhugaa dubbadhaa nama ilma namaan sodaatin haa jara keenya Bona baale. Ani immoo gaaffii tokko daqiiqaa takka mee gaaffii takka miti qoy asitti Thank you. Bona waan tokko naa deebista. Waan akka naa deebista. Dhaggeeffadhu. Namni kana jalqaba wal beekta. Leesee anaafati wal beekna. Qarshii doolaa jechuun 70,000 qarshii Itoophiyaa miti bara. Qarshii 70,000 maaltu walitti fide jarri kun biizinasa maalii waliin hojjetaa turan takka jedhu. Mucaan kun ilma hiyyeessaati doolaari baana birrii 70,000 sana eessaa fuudhe. Mee ilaala. So achitti qabii deebisee jiru barbaade 70,000 kun gaafa walitti kennan kaleessa hin dubbanne. Siigalee amma achitti gaafa dubbachuuf nu carraan arganne ana reefuman seenaa. 70,000 sana kaleessa akka waan dubbataa arraan kenname amma. mee Muhammad hin xumuranne daqiiqa Maarkos jidduu tasgabbaa'ee ibsaa dura carraan kenna. So wantichi suspicious akka ta'e bona kanuma itti ilaalachuu barbaada. Mubaarak musammaa deebadhu Mubaarak dhugaa barbaadanii dhugaa barbaadanii yaa ila dhugaa barbaadda yoo taateeti mucayyoon horii miti ka gurguramu abbaa barbaade fedhu ila fedhu mallaqa irraa qabaatan fedhu mallaqa irraa qabaatu baatan dhimmi liqaati Usmiyya galchaa nam tokko jalaa gadi bu'a. Maal jettee Mubarak? Mana hooggan isin jedhee ture mataan dhukkubaara wallaahi subba wallaahi. Okay, dalagatti jira Marcos. Usmiyya dhufeera. Okay, nam tokko jalaa gabbu ati wal galchaa. Nam tokko jalaa gadi bu'aa dhiifamaati. Nu dubbii fixuu barbaanna. Namoonni hin dubbanne Abdiin gaggeessu Mubarak abdii anu gaggeessu nan gargaara. Eenyuun gaggeesse nan gaggeesse.
Okay, geggeessi abdeeti. Laki ani yaaduma kennadha Maarqos kiyya mangistii ko boos. No, rakkinaan qabu. Uuma galchina. Kabajan lubu. Sodaa kiyya kabajan. Naasoo kana. Galchi usmiyyaa naa galchi deebii sana raafuna bro. Seenee jiraami? Seentee jirta dubbadhu. Yoom seenee okay dubban. Okay, wanni isin jechuu barbaade. Amma sagalee kiyya jira? Ni jirta dubbadhu isme. Deebi'ee dawwaleetiin deebi'ee. Dawwaleetiin deebi'ee bakka wanni hunduu dhumatee jira tasgabbaa'aa mucattiin amma ni baati. Waan hundaa'u xumurameetiin jira. Mucattiin gara keessatti nama wal qunnamsiisaa jiranii. Inshallah yoo rabbi jedhee muraasa akkanumatti asumarratti eeganii. Isin ulaa biraan dhufti waan ta'eef kabajaa warri lafaa turtan warri waa hedduu miidiyaa kanarratti harkaan guutuu irratti abdanii bultanillee hundi arganu. Galatooma ulfaadhaa baay'ee wajjin taa'aa turtan irra ooltanii bultanii. Kanaafuyyuu hundi keessanuu warreen lafaatiin halkan guutuu hirriba malee bultaniitiin guyyaa hirriba malee ooltanii gammaa sa'a kanaatti cinqamaa jirtan hundi keessanuu galatooma rabbiin nu fureetiin jira. Yeroo muraasa booda isilleen inshallah ka as laayibirra dhuftee kallattiin afaan isiitiin isin dubbattee wajjinaas fitan ta'a waan ta'eef akkasii wanni fidee dhufe kana furmaanni argame jechuumaaf barbaade. Kusumii galatoomii ulfaadhu waan tokko dubbadha. Namni miidiyaa kanarratti qixxee kiyya mubaarakiin arrabsee fi xiqqeessa hin jiru. Namni hunduu ana booda arrabse. Garuu jaalattanii jibbitan illee sababa mubaarik girri kaasee balaa buusee gara seeraa deemee manni ho'eefi malee mucayyoon kun ammallee yoo ta'e jaalattanii osoo hin taane dirqamaan fiddanii galatooma. Birriin irratti nyaatamuu deemame. Naatti waliin warra jala ta'e adda walaa kun tokko fara geeffatu obboleessu ati dhageeffatu. Oye mangisti. Yaada negatiivaa yeroo hunda waan hin taane kana waan hin taane naasee. Waan hin taane miti. Dhageeffatu Mubarak. Dhugaa jirtu dubbadhee abbaa fide naa rabsoon dantaan qabu. Profeesar dhageeffatu. Hingeeffadha qoy mangisti hingeeffadha. Dhagaa dhugaa jirtuun dubbataa duraanuu waan gaariin dubbatu waan ta'eef. Dubbadhu si dhiise dubbadhu. Amma dhagai waan furmaata mucattii irra jirra gammachuu irra jirra wanni kun furmaata argata jenneetiin hin jirra harka keenya hin jirtu mubaarakii yookiin muka hudduu dhageen keessaa hin fuune mucattiin immoo karaa ittiin furamte jira dhufee wanni guutuun haasamaa kabajaan dhiita. Yaa jarana obsala. Galatoomi wallahi galatoomi gara warbaanna dubbii barbaadnu haasaan barbaadnu ajandaa sin feenu thank you jedhan gara kooti. Usmee nutu si ergate atis deebii bareeda nu fidde. Deebichi kunis quubsaa akka ta'u shakkii tokko hin qabu amma isaan dhufanii immoo ijaan arginutti si eegna galatoom ulfaadha. Akkasumatti ergaa kun immoo quubsaadha. Inshallah ni gammadanii hin dhufanii garuu immoo waan hin taane waliin jechuun dhageeffadha. Waan hin taane waliin jechuun waan bureetti qaanfataniif wal tuquun gaarii hundi keessanuu hin dhagahama. Garuu waa'ee kaleessaa ta'a kaleessaa amma guyyaa guutuu isin yala wallee dhugaa galatooma sagalee taatanii fi lafaatan namuu shiraaf laffa'ee fi kaaqaaf laffa'ee namuu waluma keessa jira. Sana abbaa rabbii beekaa namuu aga gubbarra wal garuu achirra turtan namuu kaleessaa yeroo dheertuu fudhatanii jala deemaa turtanii. Akkuma kaleessaa san baallamni wayii baallama qaxaroon qaxara cabsuu ta'amu ammoo inni jaame kun jiranii waleettee yaadda kan keessatti hagam takka itti amanta. Kun inshallah hojirra ni oola hojirra waan barbaadan kamuyyuu keessa waliin haasameera namichallee waan ta'eef karaa obboleessatti irraan fixamaa jira. Waa takka inshallah yoo rabbiin kajiru taate. Sanii waa harkaa qabnaa akka dhibbaan dhibbatti leestuu baanu garuu hanga tokko ta'an. Aluftu. Obsaa egaa akkasumatti bar wanni hundi keessa nama wal qunnamsiisaa jiranii nama isiin bira deemtu. Shakla girigiri gara geesse. Waslaata.